Ayaga binary compound irraa turre miti akkaataa formulaa isaatti barreessan sanirraa hin irra deebi'a. Formulaa barreessuudhaaf seerota lama hordofnaa jenna. Tokkoffaa yoo baalaansiin jara lamaanii wal qixa taate yeroo akkasii kan simply meetaalii simbooliin isaanii barraa followed by the symbol of that of the non-metal jennee jechuudha. Fakkeenyaaf warreen akka potassium chloride barreessuudhaaf potassiuminis waanidha, chlorinis waanidha. Formulaan potassium chloride kana kanuma ta'aa jira. Calcium oxide yoo fudhannee simply CaO dha ta'aa jira. Because kakanaatis lama balance number isaanii wal qixa waan ta'eef simply CaO jenneetu barreessinaa jira. Inni lammataa yoo jarri lamaan balance isaanii garaagara ta'e. If the valence of the two elements are simply different, you have to follow the following 3 steps. First, you have to write the symbol of each element. Then you have to write the valence of each element above the symbol. Now, finally, you have to crisscross the valence. You have to crisscross the valence number. For example, if you are writing the formula for aluminum oxide, you have to write the symbol for aluminum, then oxygen. The valence number of aluminum is 3, that of oxygen is 2. Simply, when you crisscross, it becomes Al2 then O3. So the formula for aluminum oxide is simply Al2 O3 tahajan nature. Kanara dubbachaa turre. One inni bira naming binary compounds. Naming binary compounds. Maqaa isaanii akkamiin moggaafna. Name hogguu goonu yoo binary compounding keenya if the binary compound contains metal and non-metal, first you have to call the name of a metal first, okay? The name of the metal first, followed by that of the non-metal by using the last IDE. Umarra IDE suffixii fayyadamuudhaan non-metalii keenya haala saniin jijjiirraa jira. Fakkeenyaaf amma compounding as jiru kun soodiyemii fi kiloorii isaa qaba. Meetaalii kana simpilii maal jeetii jaamaa soodiyem jeetii jira. As jiru kun ammoo kilooriin kana maal jeetiin itti aansa I have to say simply chloride. So it becomes sodium chloride. Kun seera isa duraati. Lammata yoo jarri kun ta'isaa meetaaliin keenya variable balance qabu taate jechuudha. If the metal have the one with a variable balance, first I have to name the metal. Followed by the valence of that metal in parentheses by using a Roman numerals. Then non-metals must take the suffix ID. Akkam jennee meetaalin ni haamama itti aanee ammoo vaalaansiin meetaalii sadachi keessa qabu san Roman numberidha kennifi kana keessa barraa achi booda immoo non-metaalin akkuma jiraan ta'in suffix ID fudhataa jira. Fakkeenyaaf copper J2JO yoo akkana nuu kennamu. Waa'ee kopparidhaa wanni nuti beeknu maali? Kopparii warreen variable balance qaban keessaa isa tokko. Saniifuu maqaa isaa yaamuudhaaf simply kopparii jedha. Okay? Achi booda baalaansiin koppariin as keessa qabu meeqa? Ifiin gaafata. Baalaansiin lamaan as keessa jiruun oksijiina gubbaati. Takkittiin ammoo as oksijiin bira jirtu kun ta koppar gubbaati. Saniifuu baalaansiin kopparii kompaawundii kana keessa takkaa jechuudha. Takkittii san roomaan nambariidhaan inni akkasi barreessa jechuudha. Achi booda ammoo oksijiiniin simpilii maal ta'a jechuudha? Oxide ta'a jechuudha. Fakkeenya biraa. Ironii FeCl3. Yoo akkana naa kennan ironiin kun warreen variable balance argisiisan keessaa isa tokko. So maqaan isaa ni yaama jechuudha. Iron eegaan jeeni balansiin ironiin kun compoundii kana keessa qabu meeqa? 3. Eetiraayin argadde criss cross godhamee waan as dhufameef jecha siriin tun ta ironii gubbaati waan hin as jirtu tun ammoo ta kilooriin gubbaati. Saniifuu baalaansii ironii sirii kana roomaan nambariidhaan as barreessaa jechuudha. Iron sirii. Achi booda ammoo kilooriin maal ta'a jechuudha? Chloride. Compoundii inni biraa FeCl2 yoo akkana nakkanne ironiin as jiru kun maal? Variable balance qaba. Saniifuu baalaansii inni asii qabu kana dhiqama irraa dhiqachuun qaba jechuudha. Baalaansii inni qabu meeqa? Eesharaan argata. Tuun tuni isa gubbaadha dhufti. Waan inni iron biraa tuni ta kiloorii. Saniifuu I have to say
Then same balance in this case of omega and two some margin in Barresa, Roman numerali on. Okay, Chibodamo chlorine marriage Jiramajo. Go right. You are mountain MEG 3N2. You are kind of Namakanamacho. Hero do baratoni Makasakana Mukasa Kujani. Akisan got any number for them. Magnesium Jani. Magnesium. Janiti, magnesium Janiti. Achibodamo Roman number 2 aciparase. Roman number 2 aciparase. Achiboda nitride Jani. Nitride Jani. Amma wanna kun dogoggora guddaa maaliif akkanan taane Roman numberii barreessuuf qabnu yoo elementiin as jiru kun vaalaansiin isaa ka jijjiiramu ta'e saniifu inni kun amma ka jijjiiramu miti maagneeziyamiin vaalaansiin isaa yeroo hunda lama bakka hin jijjiiramu saniifu seera kanaan fayyadamu jechuudha seera jalqabaa kan fayyadamu seerri jalqabaa kan maal jedha meetaaliin ni barraa achi booda nan meetaaliin ID fudhatee barraa jedha saniifu simply it becomes magnesium nitride. Magnesium nitride tamale akkasitti Roman numberii saniin fudhatu. So waan kana adda baasuudha qabda. Seerri sun ka fayyaduuf maaliif jechuudha? Warreen variable balance qaban qofaaf jechuudha. Aya. Waan kana fayyina irraa kennee jirra gadiin deebi'e jechuudha. Bakka reefu exercise dhiibnee bira dabarsa. Okay, exercise kana kono. Gaaffii lammataa. Gaafiin akka jettu. What is the valence number of the A sulfur in hydrogen sulfide? What is the valence number of sulfur? Where? In hydrogen sulfide. Valence sulfurida means. Silent edu lagi. Nada kau cerita ni? Lagi. Aya. What is the valence of sulfur in hydrogen sulfide? Sagaleen edu daga tingiro. Akini jelal. What is the valence of sulfur in hydrogen sulfide? Valence of sulfur compound di kana kaita make aje. Compound di kana la. H2SC kana kaita valence in sulfur make aja. Amman tana valence in hydrogen wani. Ka sulfur ammo tu. Adda miti. Chris cross goraniti H2SC fechu. Sanifu valence sulfur inni nu gaafate compound di kana kaita ka sulfur make aja. Hydrogen bira dufte lamaan tun ka sulfur iti. Sanifu valence of sulfur in this compound is equals to 2 da yettani jiru. Waliigal leensa. Gaaffii example lammada brand. Example lammawanni gaaffii lammada. What is the valence of phosphorus in PH3 nunje. Valence of phosphorus ida compound PH3 kana kaita make aje. Fayyadin nu gaafate ka phosphorus. Sanifu sadeen as dhufte kun jechuudha. Teenyu ka phosphorus. Phosphorus. Eka PH3 da miti. H da wani da phosphorus 3. Ogu Chris cross kote. Malta manta dedi H3 da. Sani valence sadeen jechuudha. Ka phosphorus. Sanifu the valence of phosphorus is equal to 3 yettani. Ala kanan deetan. See the valence of carbon. The valence of carbon in CH4. Sanifu ammo kun salba. 4 into teenyu bira Carbon. Carbon. C H J. Carbon kaba kun takka kaba. Ogu Chris cross kode. C deeti H4 dhufa jechuudha. Sanifu valence in carbon compound kana keessatti meeqa jechuudha. It is simply 4. Akkasi deebistan gaabire. Gadiin deemaa. Gadiin deemaa. Naming of it, Nada.
Asbiraan jira kuna. Seera moggaasu maqaa moggaasu keessatti yoo meetaaliif variable balance qabaate meetaalii kan barreessineeti baalaansii isaa itti yaannee roomaan nambariidhaan barreessinaa jenna jechuudha. Kanaaf ammoo kopparii waa'ee isaa wanni nuti beeknu maali? Variable balance qaba. Baalaansii inni asii qabu kompaawundii kana keessa qabu san ni ilaalla jechuudha. Akkamiin ilaalla? Oksijiinii lamaan as dhufte tun oksijiiniiti ta koppar biraa takkittiin tun ta koppar jechuudha. Saniifuu baalaansii kopparii gideen himuu fedhe takkaan jaa. I have to say copper 1 oxide in general. Iron yeroo ilaaltanillee akkasumatti. Tun ironiiti. Waan in iron biraa takka dhooriin. Saniifuu ta ironiitiin dubbachuu qaba. So I have to say iron 2 chloride in general. Okay. Seera biraatti. If a binary compound consists of a non-metallic element only. Isa takka binary compounding keessan non-metallic element qofa of keessaa qabaachuu danda'a jechuun jarri lamaanuu non-metal ta'uu danda'u. So we name the first element. Yeroo akkasisan element jalqabaa usnanii yaamtan achi booda followed by the name of the second element. Maqaa elementii isa lammadaa itti aansitanii yaamtan. Garuu yeroo yaamtan kan lammadaa san suffixii IDE akkuma barreessan itti fudhattan jechuudha. Fakkeenyaaf amma hydrogenii fi chlorine keessaa qabu compound kun. Kunis hydrogenii fi chlorine keessaa. Kunis silkaniidhaa fi carbon keessaa qaba. So jarri kun non-metallic jarri lamaan. Dhuguu kasi ka duraa ustanii jaamtan hydrogen. Ka itti aanu ammoo chlorine kan chloride godhan jechuudha. Kanaaf akkasumatti hydrogen jettaniin ka itti aanu ammoo bromine bromide godhan. Kanallee akkasumas silkan jettaniin ka itti aanu qofa jijjiirtan carbon ka ture carbide godhan. Okay, it is quite common for pairs of elements to form several different compounds. Okay, in naming such a compound, we can use the Greek prefixes. Garu compound tokko ammaati mostly molecular non-metal warra keessaa qabu isaan kun Greek prefixii dha fayyadaman gidee maqaa isaanii moggaafnu jechuudha. Greek prefixii keessaa mono jechuun takka nu harkisisa. Okay, di lama nu harkisisa. Tri sadi nu harkisisa. Tetra afur nu harkisisa. Pentaan 5 nu harkisisa. Hexaan 6 nu harkisisa. Heptaan 7 oktaan akkasumatti illee 8 nu harkisisa jechuudha. Fakkeenyaaf consider the following example jaa amma isa kana fudhatan carbon mono oxide jennaan. Isa kana fudhatan carbon dioxide jennaan. Kasadaffaa kana sulfur dioxide. Kasadaffaa sulfur trioxide. Kaafraffaa dinitrogen monoxide yommuu compounding. Inni kun ammoo nitrogen dioxide. Kun ammoo dinitrogen tetra oxide jechuudha. Akkasuma moggaafa. Kun ammoo diphosphorus trioxide dha. Diphosphorus trioxide dha. Kun ammoo diphosphorus pentaoxide jenna. Okay. Garuu guideline hanga tokko jira. Seera hanga tokko jira. The following guidelines are helpful. Seera kana meetti fayyadamaa jira. The prefix mono may be omitted for the first element. Prefix mono jaamtu tuni elementii jalqabaatiif itti fayyadamnu jaa yeroo akkanaa kana. Fakkeenyaan isin garsiisa laala. Asirratti fakkeenya kana laala. Taakka isa kanaa fi isa kana laalla. Kanaa fi kamiin jedhe carbon dioxide kanaa fi dinitrogen kana yoo wal bira laalle isa kanaaf Amadi maal jettu? Sada baariitu silkiin irra dhaamee nuudaa baadaa jeen irratti wale. Awwo dhiisi waan akkanaa. Itti naayimii naan jee wayitaan ergaan dabarsee bara. YouTube irratti hordofu. Aya Amadi koo waan jabdu jirra amma laata. Fakkeenya kamiin isiniin jee? Kanaa fi kamiin jee? Kanaan jee miti? Harku jirtanii? Inni kun ilaal carbon dioxide kun ammoo dinitrogen. Saniifuu sila amma akka isa kanaatiin koolee kana maal jee ka'uudhaan eegale. Mono carbon dioxide jechuudhaan qaba. Garuu elementii jalqabaatiif termii mono jaamtu kun itti fayyadamnu jee ilaala asii. The prefix mono may be omitted for the first element. Fakkeenya ilaala. ECl3 kana fudhatte ammaanta. Sila ammaanta mono phosphorus trichloride jechuu qabnaa miti. Elementii jalqabaa kanaaf prefix mono jaamu itti fayyadamnu jechuudha.
Okay, it is named simply maljamaya phosphorus trichloride jenna, not monophosphorus trichloride. I want okay. Thus, the absence of the a prefix for the first element usually means that there is only one atom. Mono radif ne one ni nuark sifumal yechu. One atom ito nuark sifa yechu. Marsimona maljet. Sagaleen hedduu bira dhagahamtu. Indagam tiyete. Sagaleen dhagahamtu hedduu. Haya olin kasa. Okay, one san kabadada. Ammasi wani lamada taduramaani sininje prefix mono jamtu element jalqabati hin fayyadamnu jenne kabadada. Kaitan ammas for oxides oxidota the ending a and dumasan in the prefix is sometimes omitted. Yero takka and dumasan ni damtu for oxide fakkenya N2O4 kan fudhatan dinitrogen tetraoxide lala dinitrogen tetra sila tetra ada jiramati dire gari dhabamte simply dinitrogen tetraoxide simply akkasuma jedhama eenyu dhabamsiise kana dhabamsiise rather than saying dinitrogen tetraoxide jechuudha tetra kana firraa dhabamsiiseetuma kana firraa dhabamsiiseetuma maal jedha tetraoxide yaa jechuudha soo kun hedduu waan barame miti kana garuu kaduraa kana mono kun akka dhahamu beekuu qabdan haya wanni bira exception to the use of the Greek prefix compoundonni tokko garuu warreen Greek prefix kana fayyadamne jira binary compoundonni tokko isaan keessa warra akka water faa H2O fudhatan amma watering kun sila akka seeramma barree kanatti dihydrogen monoxide jechuu ni qabna miti garuu akka hin jennu simply wateri so saniifuu seera Greek prefix kana fayyadatu jechuun inni kun haya gaas dhuftan ammaan tana NH3 inni kun ammaan tana nitrogen trihydride ta'uu qaba sila garuu maqaan isaa simply ammonia seera kana fayyadamu jechuudha kunillee akkasumatti sila phosphorus trihydride okay garuu maqaan isaa phosphine seera kana fayyadamu inni kun sila maal ta'uu qaba dihydrogen sulfide garuu maqaan isaa simply hydrogen sulfide so warri hangi kun these are exceptions to the Greek prefixes warreen hin fayyadamne jechuudha jechuudha molekiiloonni hangi kun jechuudha okay akkas gaafii qabata biraa kaasaa bakka gaafii qabnu sos Ustaaza. oh Bakka teebilii harna duraa beeti deebee beetee deebilee qaba 3.6 kana irraa deemee kutakka. awu kun 3.6 kun akka jiru Greek prefixoota tokko katti fayyadamnu jira je binary compound molekiiloota isaa qaban moggaasuudhaaf okay isaanis monoon 1 dha harkisiisa dine 2 dha harkisiisa trine 3 harkisiisa tetran 4 harkisiisa pentan 5 dha harkisiisa hexan 6 harkisiisa heptan 7 harkisiisa octan 8 dha harkisiisa je fakkeenyaaf jara kana haala kanaan fayyadamneeti neem goona irra deebitee ilaaltasa okay irra waa'ee wannaa kana nuu gallu maalis ninjaa polyatomic ions boruu eegalee irratti jira akkuma dadhabbiin sinirraa harku jiraan saa akkasii Gaafii tana daleenuu baqa. een dalayna gaafii Ayyee. haya gaafii tana ilaala the valence number of a metallic element X is 3 what is the formula of its oxides idalaydani Daleenuu ustaaza. dalagaa natti mafirraa kaasaa bakka Ustaaza. namaan hangaafa deddeebisadis Ayyee taateera.
Hamza. Kira ka Hamza. Ma indalayna yo. Dalaga akka ajaa'ibaatti dalaganii jiran. Ay taate. Hawa sadaffaa duuba jiraata. Ay Sadaffaa lalle. amma takkafuma dalaydan. Takkaffaa hin himna. Takkaffaa qofti irratti dalaydan ta'a lammaffaa amma isinitti kennaa wajji dalayna taane. Takkaffaa abbaa fete gaafadhu haa gaafii. Namnummaan sana deebisu. Fixxanii sunundi Eh. eenyu teessoon ni jiraata? Teessoo Oo. ni jirtaa? Ni jira teessoon. Meeqa fidde? Maal Ni jira ustaad. maal fidde? Qoy ustaad dalaguutu jira. Dalaguutu jira qoy. Aada. Teessoo. Oo. Akka yeroon fudhatu warra. Maarsimonaan Ustaad. Ustaz dalayna jira. Maarsimonaan dalage? Marsimona Lagawun sen. dalaydanii mi? Amaddiin maal dhufte? Almu. Maal jette? Isiri. Maal dhufteen jedhe? Exisiri na exisiri oxygen. Maal sirii jette? Exisiri. Huh? Maal sirii jette? Exisiri X sirii? oxygen. X sirii? Oxide. Oxide. Qofa? Gaafii takka fadhaame. Hayyuu isaadhaanis. Akkaan an katabe kana Amaddiin akkaan an katabe kana. Akkasi? Ustaada. Ani qoy Amaddiin kan katabe argite? Ati jalji haa? Amaddiin? Awwa hin dubbachuu jira. Hamza. Akka hin argee kan hin katabe argite? bee harke. Akkas ta'a akka ati gidde akkasi? Akka hin argeen. Hamza ati yoo? Teetraa oksaayidiin haa dhufe ustaadaan. Mee akkam si dhufe natti waan si dhufe? Oosirii. Waan hin kataba natti maaliin kataba? Oofisirii katabe bakka hanqasa. Oofisirii? Aishi. Tabira? Narraa fuudhee amma. Haya sirraa fuudha Abdulbaari. Eksitu. Eksitu? Oosirii. Oo sirii. Namni bira? Waan bira? Ustaad Habiraa haa. takka mokkoru? Eh. Ustaad amma yoonii fi baalaansi nambarii elementii X kana bakka tana almuneemii bakka buufannee L2 oosiriidha. Akkas hin dandeenye. Eenyu buusi siin jeessan? Inninu X jee nutti himee jira. Eenyu buusi jeemee ustaada? X jee malee bakka buusaan jedhu. Eega. Saniifuu waliin dalayna. Ustaadhaa jaqal nuusa. Aayaa. Hamzaas gale. Akkiji the valence number of a metallic element X. Metallic element tokko jira je. Inninu X dha okay hin beeynu miti. Metallic element sunu X dha. Metallic element X is 3 dha je. Valence isaa meeqa je X san? Valence isaa 3 je. Maal si gaafate? What is the formula of it oxide? Oxide inni uumuu danda'u formulaan isaa maali jee miti? Saniifu oxide jechuudha. Oxygen dha wajji combine godhu deemaa jechuudha. Walii galee? Saniifu vaalaansiin oxygen dha beekamaadha lama. Vaalaansii lama gideen gubbaa godhe formula binary compound kanaa barreessuudhaaf ka X dha 3 ka O dha 2.
garaagara jechuudha. Yoo baalaansiin jara lamaanii differensii taate maal goone jenna? Baalaansii isaanii Chris Cross gooneen. saniifuu kiriis kiroos gooneeti bakka eksiidhaa kana baalaansii isaattuu sanitti affinnee oo jennee sirii oksijiin gubbaa tana kiriis kiroositti goona formulaan isaa kana ta'a jechuudha. X2 O3. So Ustaza bar. Balance number 3 ka oxygen is ustaza. Taxi engkana mana fakata. maal jedhu? Anu oksijiinii kana lama bakka tanaan baay'ee. 3 ka oxygen is 3 kana ka accident ne balance number. Osoo isinii mujjiru the valence number of a metallic element X is 3 je valence element X jaamu tokko 3 je. What is the formula of this oxide? Formula and oxide sunuu danda'u akkam ta'aadha. Gaafi lammataa. Ustaada. Gaafii tana gaafa kutaa turuu barannuun dhabe. Amman dhabu haa osoo beeku. Takka nyaatamtee daanoo mudura. Tara takka nyaatamtee. Gaafa kutaa turuu barna nyaattee barte. Haa ta'u. Irratti haa dabarru gaafi lammataa daqiiqaan deemee jira. Ayyee. Irratti haasawaa dalagaan. Moo yaalaati takka deebinee seenna? Akkasiis ni jiru ni ta'a ustaada. Yoo dhume haa dhumu isin yaalaati deebinee seenna mokka. Akkas ustaada ni ta'a. Maal jedhu? Ni ta'a bakka ustaada akkasiis. Hamzaa maal jedhu? Baanee deebuu moo ustaza? Ita dabdani? Ijoollee tu bebee jira itana wala mookaan dabalee maanta nama hundaa biyyoo jira. Bakka. Baarii fi Amir. Ustaada. Gaafiin lammataa kun guututti binary compoundidha. Binary dabar binary inni nuti himeti. Inni nu himee jira. Names the following Maqaa isaa maqaa isaanii moggaasii dhammaan tana seeraan gammaa baratti fayyadamaadha. Ayyee gaafii nama moggaasa. Moggaasi gaafii. Tetra calcium. Amadiin taa'e narra taa'e. Akkasii miti ustaada. Calcium nitride ta'a malee. Calciumiin ififuu meetaalidha. Oguu meetaaliif nan meetaalii wali dhufe yeroo duraa meetaalii yaamne eegas booda nan meetaalii IDE itti daana saffiksiin jenne ture. Kanaafuu calcium nitride goona gaaduma. Dhageessee Amadi? Ustaada. Hiriyoos jira warraan tanaatis nadiis. Meetaalidha. Seera sana walitti makinaa reefu wanni isin jooftan. Asitti kaalsiyamii fi naayitiroojiiniif keessaa qaba. Meetaal nan meetaaliidhaaf keessaa qaba. Kiraa fi teetiraa akka fayyadamnu yoo jarri nan meetaal fa'aa ta'anidha. Akka Giriik pirifiksii fayyadamu. Saniifuu seera duraa san meetaaliif nan meetaalii of keessaa qabaate meetaaliin ni yaamamaa. Nan meetaaliin ammoo safiksii ID fudhatee yaamamaa hanga fedheef haa ta'u. Fakkeenya illee saniifuu amma maal ta'a? Simpilii maal ta'a? Kaalsiyam naayitiraayid qofa ta'a jechuudha. Akkasi. Abdulaari. Kaalsiyam naayitiraayid qofa ta'a. Hamsa dhageessu. Dhageenya akkasuma. Kunoo haa. Bini moggaasa. Moo Hamzaa fi Ndiisa. Hamzaa moggaasa. Hamzaa si Ndiisa oofadhu. Ayyee ni oofadha. Oofadhu abbaye. Aluminium. Ayyee. Aluminium trioxide dha ustaaz. Aluminium eenyu? La. Ana moggaasa. Meeshaan aluminiumidha mi. Ana moggaasa. Aluminium. Ana moggaasa ni jaala. Koy mee marshimoon haa dubbatu Hamzaan. Aluminium meetaalidha. Ayyee. Kiloraayidiin garuu nan meetaalidha. Ayyee. Saniifuu meetaalii fi nan meetaaliin gidduu walitti dhufan maal dabalatee pirifiksii. Pirifiksiin dabalatu. Pirifiksiin dabalatee aluminium. Nan meetaalii yoo walitti dhufe pirifiksii dabalatee meetaaliif nan meetaalii yoo walitti dhufe yeroo duraa meetaalii yaamne eegas booda nan meetaalii irratti IDE saffiksii idaana jenne. Aluminium tetrachloride innanga. Aluminium chloride qofa jennaan. Tetraabal pirifiksii itti ta'u jirtaati. Likki. Pirifiksii itti ni taanu kan saffiksii IDE qofa ni ga'abar. Sigalee Hamzaa gaafii kana jechuufi ta duraatu jechuun takka filan. Dhagee
تدرات أنا في توني تكم because إسهال لمانو ميتالي بنن ميتالي بكيسا قبل ثانيفو سيري ثاني تكما ميتالي بني أماما نن ميتالي نمو سفيكسي اي دي فرتي يا ممالي وني تكلي وني ترايد أنوفو وني جيرو جيرو ثانيفو Ustaz Ali kuman jira men. ألمونيوم كلورايد كوفا تعالي تشوف Yes, Licky. هاي Ustaz Ali kuman jira men. بيتك جرتا عبد الباري هاي Bakka Ustaz kana moggaasu amma kaati. Magnesium ها sulfite. بقى ماغنيسيوم Maliki. مالي Ayya دي moggaasu. أنا Khatiyano. دي أنا أستاذ دي أنا دي Abo beetiin deebi anaa moggaasa. Sulfur Awun jira. Takka nyaatni dioxide. Abo beetiin deebi'ee barsila anaa moggaasa ture. ايه جيتي سودا مارسمونا أنا نجاش Marsimona hadis nume. Ustaz. sulfur dioxide. Ya. مارسمونا خنا مكا سونو خدي إيرا خجيرو خان Di enyu mogasa duba. Nitrogen oxide dha. Ay di enyu mogase. Sulfur dioxide. Di marsimonaf kan neme. نجاشي Ah. غني Najashi frote di. دي مكا سانا جاش Dioxide. ما جيتي Ya. Sulfur dioxide. هاي سري Aya. Marsimona Licky wafadu. miti. Liki Najash. مارسمونا إيه فرد Nitrogen oxide dha. Ya. سريس Nitrogen oxide dha. سريس Nitrogen monoxide jami Ustaz. Acha monoxide dira kaya. نايتروجين F kanas nam mogaso sada. هاي Nitrogen monoxide. Phosphorus dioxide. أوكسيد Phosphorus trichloride. Ay tira chloride chukhe. Bakara kon kabane tolte Najash chabsi. Nametali da kon. Akka khare fatin falla. غافي سدف فارقته غافي سدف فا write the formula of a binary compound made up of N magnesium and the chlorine and you do not Aye. Titimu. هاي Emmiti. Ya. نمني برا Ay baka andi sai fu Ustaz baka. Emmiti. Sada. إيه Amma moggaasu. مقابة أنا مجرى أستاذ مقام مقابة مجرى compound Ugava me formula devi sa. Ugava me ti formula devi sa. Formula mami kan formula musa moggaafu mura. إيه مو فورمولا ثاني ما فورمولا سامر Aye formula varega. Mg Aye. C Ah. L MG Ah. Mg C L ها Ah. 3 daga. Ya mucha. tu Baka Adana mo parang jangan kali. Mg siri N2. CL tu rasa. مالت Mg siri N2. MG Siri سريرة N2. انت أستاذ أنا MG عمدين MG